Addunyaan kun Ameerikaa sodaatti. Ameerikaan immoo ana sodaatti. Ani immoo uumaa samii fi dachii kan ta'e tokkicha Allahan sodaadha. Mujaahid Osama bin Laden jedhe. Har'a kan isiniif qabannee dhufne seenaa Mujaahid Osama bin Ladenidha. Sagantaa keenya jalqabuudhaan dura yeroodhaa gara yerootti wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an argachuudhaaf chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu faana bu'aa. Sharri munaafiqoota keessoo isaa osoo hin gufachiisin cichoomina qabsoo isaatiin jabinni diinota osoo isa hin sarmin imala qabsoo isaatiin egeree isaa akeekam abdii guutuudhaan hidhannoo isaa jabeeffate waadaa isaaf amaname kaayyoo isaaf dhaabbate. Filisteenii hanga Chichiniyaa, Kashmiirii hanga Filippeenii fi Hindiirraa hanga Yaman dabalate musliimoonni guutuu addunyaa keessatti argaman yeroo rakkatanitti isiniif jira jedhee gaachana ta'eefii jira. Yeroo isaan gargaarsa barbaadanitti amna dheeraan kiiloomeetirii hedduu qaxxaamuruun lubbuu isaa osoo hin mararfatin gargaarsa rabbiitiin dursee isaan dhaqqabe isaan cinaa dhaabbate aantummaa isaaniif qabu mul'iseera. Diinota isaan irraa qolachuuf madaa'e dhiigni isaa dhangala'ee jira. Mirga musliimootaa kabachiisuu fi kummaa musliimootaa ijaaruuf gatii guddaa kaffaleera. Qorri halkanii osoo isatti dhaamatu fageenyi daandii osoo isan daangessin dheebuu fi beelaaf harka osoo hin kennin gaarreen Filisxeen keessa bunaa fi ganna jooree jawwaare aarsaa barbaachisu mara yeroo fi bakka barbaachisetti kaffaleera. Kanneen beela'an nyaachisa, warra daaran uffisa, rakkattootaaf dursee kan dhaqqabu, dhukkubsattoota yaalchisa, harka qal'eeyyii daandii irra jiraataniif mana ijaare daandii irraa kaasuu irratti namni isaan morkatu hanga yoonaatti hin argamne. Hojii tola ooltummaa isaa kanaan guyyaa tokkollee waan namarra barbaade hin beeku. Yeroo hunda hawwiin isaa olaantummaa islaamummaati. Amanamummaa fi gootummaa isaa daran jabeessa gara fuula duraatti kan tarkaanfatu malee yeroo tokkollee boodatti deebi'uu kan hin beekne. Osama bin Laden qabsoo gaggeessaa tureen guyyaa tokkollee gatii namarra barbaade hin beeku. Haleellaa gamoo lakkuu New York irratti bara 2001 dhaqqabe sababeeffachuun Ameerikaan duula biyyoota musliimaa haleeluu jalqabde osoo walirraan kutin jabeessitee itti fufteerti. Biyya Afgaanistaanii fi Iraaq irratti immoo addatti qindoominaan tarkaanfii fudhattee jirti. Ameerikaan weerara biyyoota musliimaa irratti yeroo sana gaggeessaa turteenis loltoota qaqqaaliisii 7,000 olii fi doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu aarsaa taasistee jirti. Bara 2002 irraa jalqabe maqaa Alqaayidaatiin namoota nagaa Gantaanaamoo keessatti hidhuun dararaa garaagaraa irraan gahuu itti fufte. Maqaa Alqaayidaatiin namoota Gantaanaamoo keessatti hiite kana Ameerikaan gaaffii tokkichiisiin isaan gaafattu Osamaan bakka kam jira kan jedhu ture. Ameerikaan bakka Osamaan jiraatu beekuu fi adamsuuf yeroodhaa gara yerootti opereeshinii fi sakatta'iinsa garaagaraa taasiftee jirti. Garuu odeeffannoo qabatamaa tokkollee argattee hin beektu. Londanii hanga Chichiniyaatti Osamaan bin Laden mul'atee jira jedhamee odeeffamus abadan bakka inni jiru argachuu hin dandeenye. Bara 2008 keessa filannoo Ameerikaa ilaalchisuun Osamaan bin Laden ergaa dabarseen lammiileen Ameerikaa mootummaa sirna badii fi yakkamaa isaanii irratti mormii akka kaasanii fi dargaggoonni Ameerikaa lola waraanaatiin waan duguugamaa jiraniif lammiileen Ameerikaa ilmaan isaanii waraana keessaa akka baasan gaafate. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2010 keessa basaastonni Ameerikaa biyya Paakistaan Peshaawar keessa hojjetan odeeffannoo icciitii bu'a qabeessa tokko miliqsanii CIA biraan gahanii. Odeeffannoon miliqxee harka CIA seente kunis lakkoofsa gabatee konkolaataa Suzuki adii kan ergamaan Osama bin Laden ittiin daandii Peshaawar irra deemaa turedha. Namtichi ergamaa Osama bin Laden jedhamu kana basaastonni Ameerikaa qindoominaan hordoffii icciitiin isaa eegameen yeroo dheeraaf hordofuu jalqabanii. Paakistaan keessatti namticha kana osoo hordofaa jiranii xumura irratti magaalaa Paakistaan irraa fageenya maayilii 35 irratti bakka sagaleen namaa hin dhaga'amnetti mooraa shiboodhaan marfamee jiru keessatti namticha kana arganii. Opereeshinii moggaasa opeeraatiin Naaptan Speer jedhu kan argatee fi humnoota tikaa dabalatee hooggansa Baaraak Obaamaatiin qophii addaa ji'oota 8f erga gaggeessanii booda guyyaa gaafa Meeyii 2 bara 2011 dukkana halkanii kan ifni tokkollee hin jirre keessa komandoowwan Ameerikaa lakkoofsaan 79 ta'an helikoophtarii 4 itti fe'amuudhaan gara mooraa kanaatti bobba'anii. Qophiin kun marti yeroo gaggeeffamu mootummaan Afgaanistaan odeeffannoo tokkollee hin qabu ture. Helikoophtarii Ameerikaa komandoowwan Ameerikaa fe'atee gara mooraa kanaa dhufe irratti osoo lafan qubatin qilleensa irratti dhukaasni hamaan itti baname. Helikoophteriin tokko qilleensa irratti haleelamee kufe. Qophii addaa ji'oota 8f erga gaggeessanii booda guyyaa mijataa eeggatanii kan dhufan loltoonni Ameerikaa kunneen eegdota Osama bin Laden kanneen lakkoofsaan 4 ta'an rukutuudhaan gara manaa seenanii. Helikoophtaroonni Ameerikaa kunneen Paakistaan Abbottabad irraa ka'ee deeme. Taatee kana booda Ameerikaan miidiyaa isheetiin Osama ajjeesnirra ekeraa isaas galaana kibba Arabiyaa keessatti ganne jechuun addunyaa guutuu biraan gahanis dhimmi kun hanga har'aa addunyaa gidduutti falmii uumee jira. Inumaayyuu Ameerikaan reeffa Osama bin Laden akka ragaatti agarsiisuu dhabuun isii daran shakkii guddaaf addunyaa saaxileera. Akkaataan du'a Osama bin Laden addunyaa bakka lamatti addaan qoodee jiraatus sirna gita bittaa Ameerikaa fi warra dhihaa musliimoota irraa qolachuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa kan ture Osama bin Laden du'aan gara gandaa kiraatti godaanee jira kan jedhu ilaalcha barreessitoota hedduuti. Seenaa jireenya Mujaahid Osama bin Laden hanga du'a isaatti jiru irratti addunyaan ejjennoo tokko kan
hin qabne yoo ta'u Osaamaan dhukkubsatee du'e lakkii Ameerikaatu ajjeese Osaamaan ni dhokate malee ni jira kan jedhu yaada burjaajii barreessitoonni addunyaa irratti waliif galuu dhabanidha. Xumura irrattis dhimma ajjeechaa Mujaahid Osaamaa Bin Laden addunyaa wal falmisiise kana irratti Allahu a'lam jecha sagantaa seenaa gooticha Osaamaa Bin Laden irratti xiyyeeffadhe yaadee barbaade funaanadhe kuusee kurfeesse cokee hangulaalee isiniif dhiyeesse asuma irratti isinirraa gabaabsa. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti marratti chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu jajjabeessa.